Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Leeteenaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa Ambaasaadara Yuunaayitid Isteet Maqalee jiran waliin akka waliin agarre godhamanii jedhame. Pireezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay duraanii Leeteenaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa fi Itiyoophiyaatti Ambaasaadara Yuunaayitid Isteet Irving Maasingaa gidduutti akka gaggeeffamu karoorfamee ture. Erga humnoonni nageenyaa Leeteenaal Jeneraal Taaddasaa gara bakka mariichaa akka hin deemne dhowwanii booda haqamuu isaa maddeen dhimma kana keessa beekan gabaasaniiru. Taateen kun kan mudate yeroo Ambaasaadar Maasingaan gara Maqaleetti imaluun deeggartoota gargaarsa namoomaa, namoota siyaasaa fi bakka bu'oota hawaasa siivilii waliin haala gargaarsa namoomaa, carraaqqii nagaa fi raawwii waliigaltee waraana dhaabuu kan Piriitooriyaa irratti mari'achaa turanidha. Maddeen akka himanitti Leeteenaal Jeneraal Taaddasaan kana dura pireezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'anii tajaajilaa turan Ambaasaadar Maasingaa waliin beellama marii qabu turan. Haa ta'u malee humnoonni nageenyaa eegdonni isaaf ramadaman sochii isaa akka daangessan ajajuu isaanii gabaafameera. Akka maddeen jedhanitti humnoota nageenyaan sirriitti akka hin sochoone dhorkamaniitu. Haa ta'u malee innis deemuu yoo barbaade miila ofii isaatiin deemuu danda'a jedhamee itti himameera jedhan. Erga waligahiin qaamaan wal arguu kun haqamee booda Ambaasaadar Maasingaa fi Leeteenaal Jeneraal Taaddasaan bilbilaan marii akka taasisan maddeen dabalanii ibsaniiru. Dhimma akkasiin gabaafame kana irratti Ambaasaadar Yuunaayitid Isteet akkasumas Leeteenaal Jeneraal Taaddasaa irraa ifatti wanti ibsamee hin jiru. Dhorkiin gabaasame kun kan mudate erga jijjiiramni bulchiinsa naannoo irratti taasifame booda muddama siyaasaa naannoo Tigraay keessatti uumame hordofeeti. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay kan waliigaltee Piriitooriyaatiin booda hundeeffame erga addi bilisa baasaa uummata Tigraay mana maree bulchiinsa naannichaa durii deebisee ijaaree to'annoo dhimmoota siyaasaa naannichaa harka Abuut jala galchee booda diigamuu isaa ni yaadatama. Ambaasaadar Maasingaan daawwannaa isaaniitiin ejjennoo Waashingiteen nagaa tasgabbii fi bayyanannaa gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti qabdu irratti deebi'anii mirkaneessaniiru. Imbaasiin Yuunaayitid Isteet Ambaasaadar Maasingaan dhaabbilee gargaarsa kanneen deeggarsa Ameerikaatiin dhiyaatu raabsaan waliin kan wal argan ta'uu nagaa fi tasgabbii waraanaa jiraattonni gargaarsa ariifataa irraa gara dandamannaa yeroo dheeraatti akka ce'an gochuuf barbaachisaa ta'uu irratti jabeessanii dubbataniiru jechuun ibseera. Akkasumas hooggantoota siyaasaa fi hawaasa siivilii waliin wal arguun dhimma marii ariifachiisaa fi raawwii guutuu waliigaltee waraana dhaabuu tasgabbii waraanaa fiduu fi naannicha keessatti muddama lola dabalataa ittisuuf barbaachisaa ta'uu isaa irratti jabeessanii dubbataniiru jedha imbaasichi dabalataan. Erga daawwannichaa xumuranii booda Ambaasaadar Maasingaan akka jedhanitti mariin isaanii muddama jiru hir'isuu fi carraaqqii walitti dhufeenya nagaatiif carraa uumuu irratti xiyyeeffata. Marii muddama hir'isuu fi balbala marii nagaatiif saaquu gaggeessaniiru jedhan. Ambaasaadarichi dabalanii hawaasni idil-addunyaa hooggansa gamtaa Afrikaa jala ta'uun nagaa waaraa fiduuf carraaqqii deeggarsa isaa kan itti fufu ta'uu marii qofti muddama Itiyoophiyaa keessa jiru ammaaf furmaata tokkicha ta'uu jabeessanii ibsaniiru. Daawwannaa kanaan Ambaasaadar Maasingaan itti aanaa dura taa'aa TPLF Amaanu'eel Asaffaa waliin kan wal argan yoo ta'u, obbo Amaanu'eel mariin isaanii haala siyaasaa yeroo ammaa Tigraay keessa jiruu fi carraaqqii adeemsa nagaa gara fuula duraatti deemsisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsaniiru. Obbo Amaanu'eel akka jedhanitti daawwannaan ambaasaaddarichaa dabalataan sodaa hongee sababa hanqina roobaatiin dhufe madaaluu, haala naannoo biyya keessatti buqqa'anii gargaarsa namoomaa fi haalawwan nagaa waraanaaf barbaachisan irratti kan xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Akka Amaanu'eel jedhetti qophaa'ummaa hooggantoota Tigraayis ta'ee kan federaalaa carraaqqii nagaatiif qaban kan hubatan yoo ta'u, yeroo dhiyootti gara naannichaatti akka deebi'an himaniiru. Ambaasaadar Maasingaan daawwannaa kanaan dura taa'aa Abuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin argine. Oduu keenya itti aanuun xiyyaaronni dhaabbilee miseensota humna waraanaa USS duraaniin hundeeffamaniin balaliifaman waraana Sudaan irratti hirmaachuu Reuters saaxile.
Xiyyaaronni dhaabbilee loltoota humna qilleensaa Yuunaayitid Isteet hundeeffamanii fi akkasumas neetwoorkiiwwan aviyeeshinii mootummaa Yuunaayitid Isteet waliin hidhata qaban wayita lolli waliin Sudaan taasifamaa turetti meeshaalee humnoota finciltoota Sudaan RSF'if dhiyeessuu gabaasni Rooyiters saaxileera. Qorannoon kun ragaa haaraa kan qabatee dhufe yoo ta'u, waraana waliinii Sudaan kan itti fufsiisuuf loojistiikii fi dhiyeessii maallaqa idil-addunyaa bal'aan jiraachuu agarsiisas jedhameera. Qorannoon adoolessa 15 ba'e kun Steven Scholz namni jedhamu hoogganaa dhaabbata Central Asia Development Group kan teessoo isaa Singaappoor godhate dhaabbata isaa kanaan xiyyaarota Booyingii dullooman 3 gidduu wiirtuu loojistiikii Chaad, Liibiyaa, Somaaliyaa fi naannolee Sudaan kan RSF harka jiran Daarfur keessatti balali'aa turan jechuun agarsiisa. Afrikaa Kibbaatti namichi mormii farra godaantotaa dursaa ture ajjeefamuun yaaddoo uumee jedhame. Afrikaa Kibbaatti namoota sochii farra godaantotaa dursaa jiran keessaa tokko kan ta'e Andilee Somaagaad haala hin beekamneen ajjeefamuun sochii kana daran hammeessuun mala yaaddoo jedhu uumeera. Godaantota seeraan ala jedhaman Afrikaa Kibbaa keessaa akka bahan ji'oota darban sochii taasisaa turan keessa gareen Maarch and Maarch jedhamu warra geggeessan keessaa tokko ture Somaagaad. Sochii farra godaantota bakka Gaawunteen jedhamutti dursa kan ture namni kun torban darbe naannoo mana jireenyaa isaatti rasaasaan ajjeefame. Eega rasaasaa rukutamee guyyootaaf hospitaalatti yaala argachaa erga tureen booda kan lubbuun isaa darbe ajjeechaa Andilee Somaagaad booda sochii farra godaantota Afrikaa Kibbaa kana kan dursu Maarch and Maarch ajjeechaan kun itti yaadamee kan raawwatame ta'uu ibsuun miseensota kaanis doorsisni ajjeechaa qaqqabaa jira jechuu dheere. Taa'ulleen ajjeechaa kanarratti poolisii irraa hanga ammaatti wanti ibsame hin jiru. Sochichi gama isaatiin ajjeechaa geggeessaa isaatti gadduu fi sochiin farra godaantotaa guutuu Afrikaa Kibbaatti cimee akka itti fufu himeera. Haalli kun kutaa hawaasaa keessatti yaaddoo hin barbaachisne waan uumuuf qaamoleen nageenyaa gadi fageenyaan akka qoratan gaafannaa jedhe. Biyyattii hundatti keessumaa kutaa Gaawunteen kan godaantonni seera qabeessa hin taane itti baay'atan keessatti hiriirri mormii daran cimee akka itti fufus dhaadateera. Kun ammoo godaantota sochii amma duraaniituu yaaddoo keessa turanitti yaaddoo dabalataa uumeera. Yeroo dhiyoo asitti Afrikaa Kibbaa keessatti sochiin farra godaantotaa fi haleellawwan kanaan walqabate uumame yaaddoo dabalaa dhufeera. Godaantonni seera qabeessa hin taane hanga waxabajjii dhumaatti biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif daangaa yeroo kaa'amee deeggaruun lammiileen Afrikaa Kibbaa hedduun hiriira bahaa turan. Hoogganaan farra godaantotaa ajjeefamuu miseensota isaatti dallansuu kan uume yoo ta'u, hooggantoonni Afrikaa Kibbaas ajjeechaa kana qorachaa jiraachuu himan. Poolisiin Afrikaa Kibbaa ibsa kibxata darbe baaseen ajjeechaa Andilee Somaagaad qorachuu garee qorannoo hundeesseera. Sochii farra godaantota Afrikaa Kibbaa keessatti adeemsifamu duras kan jiru Maarch and Maarch mootummaa godaantota irratti tarkaanfii akka fudhatu dhiibbaa uumaa jira. Gaaffiin isaanii hanga deebii argatuttis torbee hiriirri mormii bahu akka itti fufan himan. Gareen kun godaantota irratti haleellaa raawwatu jechuun kan himatan yoo ta'u, lammiilee Itoophiyaa dabalatee godaantonni hedduun ajjeefamaniiru. Sochiin kun godaantota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan dhaabuuf mootummaan Afrikaa Kibbaa tarkaanfii cimaa ta'e akka fudhatu gaafata. Mootummaan ammoo haleellaa fi doorsisa lammiilee alaa irra gahu jabeessee morma. Gareen farra godaantotaa godaantonni biyyattii keessaa akka bahan dhiibbaa uumaa jiru. Kibxata darbee miseensonni garee kanaa to'attoota immigireeshinii of fakkeessuun lammiileen alaa Afrikaa Kibbaa keessaa akka bahan utuu doorsisanii poolisiin to'atamaniiru. Lammiileen alaa seera qabeessa malee Afrikaa Kibbaa keessa jiran tajaajila uummataa irratti dhiibbaa uumuu fi hojii dhabdummaan biyyattii keessaa yakka hammeessee jechuun dhiyeessu. Akka mormitoonni tokko jedhanitti lakkoofsa hojii dhabdootaa harka 30 hanga 40 ta'u akkasumas hospitaala, manneen barnootaa fi tajaajila uummataa irratti dhiibbaa uumameef godaantota kana sababa godhu. Afrikaa Kibbaatti dippiloomatiin Naayijeeriyaa Okiye Uche godaantonni Afrikaa Kibbaa keessa jiran harki 100 keessaa harka 8 hin caalan jechuun rakkoo biyyattii keessatti uumame maraaf godaantota sababa godhachuun sirrii mitis jedhu. Sochii farra godaantota Afrikaa Kibbaa keessatti hammaachaa dhufee hordofuun biyyoonni hedduun lammiilee isaanii achi baasaa jiru.
Torbeewwan darban keessa Yuugaandaa, Keeniyaa, Naayijeeriyaa, Gaanaa fi Moozaambiik yaaddoo nageenyaa kana hordofuun lammiilee isaanii waggootaaf biyyattii keessa jiraachaa turan kumaatamaan gara biyya isaaniitti fudhataniiru. Dhiibbaa jala kan bu'ee mootummaan Afrikaa Kibbaa duula qabiinsa godaantotaa fooyyessuuf lammiilee alaa 53,000 biyyattiidhaa baasuu fi akka ba'an gochuun ibsameera. Godaantonni kunneen biyyoota akka Maalaawii, Zimbaabuwee fi Moozaambiik irraa ta'uunis beekameera. Afrikaa Kibbaatti torbaniwwaniif hiriirri farra godaantotaa erga adeemsifamee fi saamichaa fi doorsisni gahaa dhufuun lammiilee alaa seera qabeessa achi jiraatan irratti duulli guddaan adeemeera. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Yuunaayitid Isteetii fi Iraan gidduutti irra deebiin ka'ee Hulaa Hormuuz keessa sochii jiru gad buusnaan gatiin boba'aa ol ka'ee jedhame. Wal waraansi haaraan Yuunaayitid Isteetii fi Iraan gidduutti ka'e gatii boba'aa addunyaa ol kaaseera. Kunis Hulaa Hormuuz irratti gufachuun geejjiba mudachuu danda'a jedhamee tilmaamameeraan kan ka'e gabaa anniisaa kan raase yoo ta'u, dhiyeessii boba'aa addunyaa irrattis yaaddoo guddaa uumeera. Ibsa gabaan boba'aa Biriteen Kiruudii fi kan Yuunaayitid Isteetsi West Teksas Intermediate jedhaman adoolessa 12 fi 15 gidduutti gatiin isaanii baay'ee dabaleera. Kunis erga gabaasni haleellaa waraanaa, haleellaa doonii boba'aa fi haleellaa doonii boba'aa fe'an irratti ulaa bishaan Hormuuz keessatti raawwatamuu fi diigamuu waliigaltee dhukaasa dhabiinsa Waashingtenii fi Teheraan gidduu jiru ifa ta'e boodaadha. Akka gabaasni Reuters jedhutti gatiin guyyaa daldala tokko qofa keessatti dhibbeentaa 10 taruun gara doolaara 78tti ol ka'eera. Boba'aan Brent ammoo haaluma wal fakkaatuun ol ka'ee doolaara 83 ol gaheera. Kunis baatii tokko keessatti gatii guddaa ta'ee galmeeffameedha. Gidduu torbaniitti garuu haalli dhimma siyaasa teessuma lafaa fi naannoo hammaachuu irraan kan ka'e Brent boba'aan doolaara 85 ol itti dabalamaa tureera. Ol ka'iinsa gatii kanaa wajjin wal qabate baay'inni doonii daldala darbiinsa bishaaniitti tarsimoo ta'e kanaan darban baay'ee gadi bu'eera. Akka gabaasa daldala bishaanii Lloyd List jedhamutti sochiin bishaan Hulaa Hormuuz keessaa baay'ee xiqqaateera. Wal dhabdee kanaan kan ka'e dooniin daldalaa kan Iraan hin taane guutummaatti dhaabamaniiru. Gabaasni kun yaaddoo fuula daldala boba'aa addunyaa kan baay'ee sochiin itti baay'atu kana keessa darbu irratti qaban agarsiiseera. Darbiinsi hulaa bishaan Hormuuz kan garba Beershiyaa garba Oomaan wajjin wal quunnamsiisu daldala boba'aa bishaaniin deebifamuu kan addunyaa keessa harka 1/5 keessummeessa. Akka Reuters gabaasetti gufachuun sochii fuula tarsiimoo kana keessatti mudatu dhiyeessii anniisaa addunyaa irratti hanqina guddaa uumuu danda'a. Kunis fuula kana yaaddoo abbootii qabeenyaa dhimma wal dhabdee kanaa irratti gidduu galaa taasiseeraas jedhama. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.